ilaa yaa nama koo seenaa barnoota guddaa qabu seenaa intala bareedduu tokkoo fi mucaa dargaggeessa tokkoom barnoota guddaa isiniif ta'a jedheen fidee dhufeem hanga dhumaatti nafaana bu'aan affeerraa kootiin dargaggeessi tokkoo fi dubartiin bareedduun tokko mana nyaata baay'ee qaalii ta'ee fi ammayyaa ta'e keessatti laaqana waliin nyaachaa osoo jiranuum dargaggeessi kun baay'ee guddaa fi sooressa of fakkeessuudhaaf yaalaa ture. Yeroo kana namni hiyyeessa ta'e tokko kan baay'ee beela'e tokko dulloomaa fi uffata ciccitaa uffatee teessuma jarri irra taa'anii nyaataa jiranutti dhihaatee sagalee gadi qabee sagalee dadhabaadhaan maaloo ijoollee koo baay'een beela'ee waan nyaadhu naaf kennaa jedhee kadhatee dargaggeessi sun garuu bifa aariitiin fuula isaa susukkuummatee ati xuriidhaan asii bahiin nyaata koo fi guyyaa koo na jala hin balleessinii deemii hojjedhu nyaadhu jedheem nama guddaa kana salphisee of biraa ari'ateem intalli kun baay'ee gadditeem nyaata mataa ishee kanaam jaarsa kanaaf waamtee kenniteem dargaggeessi kun garuu gocha intalattii kanatti baay'ee aareem maaliif yeroo fi nyaata kee hiyyeessa kana irratti qisaasessitaam namoota akkasii of biraan hin gahinim ari'adhu jedheem itti qoosuu jalqabeem akka tasaam namtichi dulloomaan hiyyeessi uffata ciccitaa sila dhaabbatee kadhataa tureem achuma dhaabbateem uffata isaa isa xurii sana ofirraa baaseem jalee isaa garuu uffata baay'ee bareedaa fi gatiin isaa qaalii tokkotu jira tureem dargaggeessichis yeroo kana argu baay'ee rifateem namichi hiyyeessi sun abbaa intalattii fi abbaa mana nyaataa guddaa sana tureem abbaan sun tapha sana kan qopheesseem eenyummaa fi ilaalcha dhugaa dargaggeessam intalli isaa akka itti heerumtu barbaadu qormaatuudhaaf akkas godhee tureem abbaan intala kanaam gara dargaggeessa sanaatti garagaleem ati nama ani intala kootiif barbaadu mitim nama uffata isaatiin yoo tuffatteem ati homaa miti jedheeniim intalattiin ammoo maallaqaan nama tuffatteem yoomiyyuu si waliin jireenya hin qabadhuum yoomiyyuu sin barbaadu jetteem abbaa ishee waliin kutaa sana keessaa baateem dargaggeessi kun of tuuluu isaa irraan kan ka'eem dubartii bareedduu fi intala abbaa qabeenyaa kanaam carraa guddaa argatee ture garuu sababa of tuuluu isaatiin dhabee jiraam nama tokko uffata inni uffatu yookaan sadarkaa isaatiin hin madaaliniim amala isaatiin madaalii gaarummaa isaatiin madaaliim gaarummaa namaatiin madaali maleem uffannaa inni uffatuun hin madaaliniim of tuuluun guyyaa tokkoof gammachuu siif fiduu danda'am dhumarratti garuu salphina guddaa fi gaabbii guddaa siif fidaam egaa yaa nama koo viidiyoo kanarraa waan guddaa argattu jedhee tana manaam namoonni keenya yeroo baay'ee nama namummaa isaatiin kabaju osoo hin taaneem uffata inni uffatee deemu kabajuum garuu uffannaan homaa mitiim namni akkamii sooressi akkamii uffata gaarii uffatee keessi isaa garuu namummaan qabuum hiyyeessi baay'een garuu uffata ciccitaa uffateem namummaan keessa isaa garuu nama isa uffata gaarii uffate sana caalaam kanaaf barnoota guddaa ta'a jedhee tan amanaam an Abdussalaam Araarsaan tureem nagaa naaf ta'am.